dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishii malee jirti reezii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha gizeena bira turtis immoo harka irratti ishii baadha akka haadhi daa'ima baattu nutti ishii baadha jechuudha. Waan baay'ee soo ishiin gootu akka balleessaa kootti ishii dhiifama gaafadha. Yoo akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment kun chaanaali keessan Jirraa Entertainment ra'aan immoo Abeel Fiqiruu Taarras viidiyoolee fanii ta'an kan isin bohaarsu jedhee yaadisiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaali koo dhuftan weelkaam bagaraagaanota chaanaali koo subscribe gochuutiin maatii chaanaali koo ta'uu ni dandeessu. Yaada fi qe'ee qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo kan hundi keessaniyyuu laayikii godhaa. Turtii gaarii afaan qabadhaa. Dubartiin ishii malee jirti reezii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha gizeena bira turtis immoo harka irratti ishii baadha akka haadhi daa'ima baattu nutti ishii baadha jechuudha. Waan baay'ee soo ishiin gootu akka balleessaa kootti ishii dhiifama gaafadha waan ishiin lakkisaa warra shamarranii kun dhiira boojisina lakkisaa sirriitti fincillaa rakkoodha lakkii. Akkasitti osoo kunuunsuu dhiistee deemte akkatti boojisti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Obboleessa koosee ajabeessu. Waan biraa maal si jedha. Baay'ee obboleessa. Inamni yaadoo. Sayyuu moo kolfaa jedhamu. Maalo koo bara mimmaan qalee kana keessa amma akkasitti hin bu'e. Cimichaan nu banaa'u taa'u. Cimichaa balicheera miilaa'u. Qaaleensi jireenyaa Itoophiyaa keessatti ammaatii kanaaf namichi kun itti gaafatamaa waa fudhatu fakkaata. Tana qofa nyaadhee olaa ilaalaa jira. Namni sadii afur na hojii hammaan inni nyaachaa jiru. Sanayyuu immoo aannan faana hunachaa. Difoo tokkichaa yi. Dhugaa warri TikTok kun baay'ee nu bohaarsaa jirtu. Ammas mee warra misirroo kanarraa react agoon mee ammas tokko dhufaa jira. Amma nama wal dorgomii wayii fakkaata. Nuti kana nagarra miti. Aadaa keenyas miti kuni aadaa keenya keessas hin jiru. Aadaan tokko aadaan warra adii kana dhaalamuu qabu jira garuu xinnoo ishii kuni keessa darbe miti. Waan maraafus inni koomentii irra naa kaashii yaada keessan. Aanarraan galu. Barreeffamni asirra jiru fuutee waggaa tokko booda'edha. Miindaan waan baanee fi zayitii waan hin jiru qabu. Amma ijoollee suudii mucaa suudii mana irra keenyatti gadi bakka. Bakka anis mana irra kuutiitti galaan jedhee maas nama kan barabaraati wal fuudhi keenya. Boqonnaa godhamee. Kan barabaraati wal fuudhuun keenya. Boqonnaa fuudhee walitti deebinaa jechaadha. Deebinaati gali amma miindaan bahee zayitii minaa miindu fudhatu. Amma deemi ijoollee fuudhii deebina. Amma si arguun barbaadu. Waggaa tokko dura si du'ee si ka'ee maal jira miti ree duullee filadhaa isaan geggeessa jarri lachooma immoo si arguu iyyuu barbaadu mana itti jechaaniidha. Maanni kostooretti qaama nageenyaa yookaan poolisii wayii fakkaatti. Amma naannoo keenyatti poolisiin sitti dhufaa fidamee bilbila keessa hin jedha kostoorsitti gaafatti dubbii sirra barbaadu. Tunis haadha manaa osoo hin taane poolisii wayii fakkaatti mi'a naannoo. Eo gadisee. Gaaddisaa mucaa. Gaaddisaa kan jedhu gaaddisee gootee dubbistee. Wajjin yuunivarsiitii baranne tokko. Afaan Oromoo yeroo baratan dallaaraan kutaadhaa baattee ol oolchu ishee. Amala qabudha beektaa baay'ee namatti tola. Gaaddisaan. Lalisee noo. Lalisaa. Lalisaa kan jedhu lalisee jettee dubbisaa jirti. Lalisaa innis kubbaa miillaa taphachuun gashu goolii nu eegaa ture Arsenaaliif taphata jedhamee yaadama inni immoo. Kasii yeroo itti kana fa'aa. Leensaa.
danda'a maqaa dhiiraa. Inni obboleessuma kooti haadhoo kooti jechuu dandeessan baay'ee ol Leensa maqaa dhiiratii leensan yaa qabamte obbo. siqnamu biree dhibba lama irraa qabayyuu. Leensa. Kana dugdee gaafattu waa'ee hunda isaanii tokko tokkoon haasofna. Waan ani beekasti fakkaateni nagar ta'u. Ishee bira dhaquu dhiisuudhaaf jedheetu qadaan dhugaa jira. Baay'isoo ijiin amma keessa jiru kun ija cinni itti baay'atu warra aqima fuudhu warra keessa sirra eebbisa. Haadha manaa gubattoo akkasii sirraa qabu ishii. Odoo ijaarsi jiru anaannaan ajjeesi. Abeet irra deebi'e. Anaannaan ajjeesi. Odoo ijaarsi jiru anaannaan ajjeesi. Otoo ijaarsi jiru aannan ajjeesi. Biraanuu tumulaasa, biraanuu fuulaasa, biraanuu. Mucaan kun immoo my last music for Biraanuu maan jedha. Fuulaasa isa teebba koo nyaata ana kufaare waggaa mana samaare. Ana kufaaree waggaa amma kana tamaaree jechaa jira. Jajjabina siifaa bu'e boleessa ko. Tuuti na dungadu. 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 Dungadu jechuun barbaadeeti dungadu. Gadu. Dungadu. 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 No dungadu. 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 Kabarraa eegalee Dr. Raafii argeetu. Bibi kamtu jaldu. Dinnicha qocaan tuqadhu. Bibi kamtu jaldu. Dinnicha qocaan tuqadhu. Dinnichuma nyaachuu jaldu dhugna moo akkam boleessa ko. Tole abbaa walaa barru. Eeshi. Maqaan keessirraa qabu. Ani Geetaachoo Katamaa nama Baaleeti. Oromoo Baaleeti. Tole abbaa galatoomaa gaaffii aadaan isin Oromoo Baalee ta'ee mee gaaffii isheen gaafattu moo ilaal. gaafadhaa? Eeshi. Mammaaksa Oromoo keessaa tokko naa mammaaka. Oromoon odaa meeqa qaba? Aadaa baay'ee qaba. Odaa kan jedhu aadaa dhagee. Odaa Oromoo. Odaa Oromoo tokkichuma qaba. Odaa shantu jira miti. Tokkicha maqaan isaa maal? Odaa dhaqa. Odaa dhaqa. Odaa. Maarree. Egaan kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment viidiyoon rafanii isin gochuu danda'anii walitti funaanee dhufe kana fakkaata. Aga qophii biraa walitti deebinutti nagaa naaf ta'a waan daawwattaniif galatoomaa.